ለሰላም ቅድመ ሁኔታ መቻቻል በመኖሩ ነው ሰላም የሚኖረው። ኑዲሲቲ አኻ ወራቤሲ ነምኒ ሶዳቱለ ነመ ጃለታበ አፋኒን እኮ ከነተ ፈፋን ራስራን ፈደቱ حرر ومقالة شعيل مقالة لسكو ودسة شعيل كله نون ومقالة في عن حرر كفو إنكو duuba magaalaan tun islaamummaa kan fudhatte madiinaa dura waggaa 8 dursitee akka simattee ni dubbatama. Haala kanaan ummanni Hararii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simachuudhaanis ummata hawaasa jalqabaa akka ta'anitu dubbatama. ቁረይሾች ሳይቀበሉ ሀረሪ ህዝብ ተቀብሏል ማለት ነው። በህይወት እያሉ የተገጠመ ነው። ummanni Hararii amantii musliimaa kan fudhatan Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu lubbuun osoo jiraniiti. Kun ammoo osoo ummanni Quraysh amantii musliimaa hin fudhatin dura jechuudha. Kana jechuun osoo Makka amantii musliimaa hin fudhatin dura Harar amantiin islaamaa seente. Magaalaan Harar magaalaa umrii dheertuu tan qabduu fi seenaa daldala biyyattii keessatti iddoo olaanoo tan qabduudha. Magaalaan tun magaalaa jaarmee darbii dhagaa dallee jagoliitti marfamte magaalaa seenaati. Moggaasa maqaa Harar joo'ee harkatti as kunoo umrii waggaa 1000 guutuu tan qabdu ammas jireenya isiitti fufaa tan jirtu Harar durirraa kaastee ittiin tan beekamtuun qabeenyaan baay'isii kunuunsitee dhaloota dhufaniif adaraa isii harka ummata isiitiin eegagee hette. Ummanni Hararis seenaa aadaa duudhaa qalbii namaa booji'u kana kunuunsaa jiraachisaa ilmaan isaaniitiif dabarsaati jiran. Ciises nagaan nu haa kaasu. Karafees nagaan nu haa kaasu. Yaa Rabbi nu beeknu mootummaan nu beeknu. Biyyaas nagaan nu godhi. Fagoo jirus nu dhiyeessi. Yaa Allah kajabaadis nu walakkaa handhuura isiitti jabeeffachuun amala tan godhatte. Duudha ishee hawwataa keessaa tokko adda durummaadhaan kan yoomiyyuu mul'atu dhimmi waliin jireenya ollaa fi haalli kan jaalalaaf kabajaa gonfate kun akkuma qabeenya hambaa isiitti bara dhufaa dabraa jaarraa lakkoofsisee kan ture hoggaa ta'u qalbii ummata addunyaa baay'ee booji'uu irra dabree haadha ummata jaalalaa aadaa fi seenaadhaan badhaadhan bakka takkaatti hammattee jiraachistu Harar isiif erga mirkanaa'ee tureera. bara jaarraa 12ffaa keessa Sheek Abaadir wajjin sheekonni 5 fi hordoftoonni isaa 40 waliin gara magaalaa Harar yeroo dhufanitti walitti bu'iinsi hawaasota gosa adda addaa jidduutti uumamee tureen ummanni iddoo garagaraatti faffaca'anii turan walitti qabuudhaan isaan jidduutti nagee busee barnoota amantaa islaamaatiin tokko wayitee isaan taasisetti moggaasa maqaa Harar jedhu kana akka moggaaseef seenaan ni addeessa. Nam 45 dhufe Harar jechuun harfi meeqa harfi 45 maqaa isaaniitiin 45 dhufe 45 Harar jechaan. ከታሪክ ማህደራት እንደምንገነዘበው አሚር አባድር ጎሳ ለጎሳ እዚህ አካባቢ ይፋጩበት በነበረ ጊዜ ማለትም ከ1000 ዓመት በፊት akka seenarraa hubannutti bara bulchiinsa Sheek Abaadir naannoo kanatti wal qoqqoodinsa gosaatu ture. Waggaa 1000 dura Sheek Abaadir dhufe isaan kana jidduutti araara buuse. Yeroo kanatti sadarkaa addunyaatti mana marii wal dandeenyisaa hundeessuudhaan
amiirota muuduudhaan hundumtu wal danda'anii akka jiraatan taasise. Harar gaafa sirraa jalqabeeti wal danda'iinsaan jiraachuu kan jalqabde. Yeroo sanirraa kaasee uummanni magaalaa Harar tokkummaan walitti gurmaa'uun aadaa hawaasummaa qabaniin kanneen biroo waliin walga'anii kabajaaf jaalalaan wajji jiraachuu kan jalqaban. Kanaaf Hararitti nageenyi, jaalallee fi wal dandeensi uummata magaalaa seenaa qabeetii tanaa dhimma hawwiin halaalarraa maqaa qofaan beekan osoo hin ta'in muuxannoon Sheek Abaadir hawaasa Hararii gonfachiise kun hanga har'aatti illee nyaata dhugaatii jiruu guyyayyee isaanii keessaa kan hin banne urgeessituu, mi'eessituu fi bu'uura lubbuu soonaa hawaasichaa ta'eeti tajaajilaati jira. Harar biyya nageenyaan beekamtuu taate namoota kallattii garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaatirraas dhufuudhaan daawwatan biyya jaalalaa ta'uu isiitii fi waliin jireenyaa ta'uu isii dhugaan jiru mataa isiitiif gahaadha. የሰላም ቅድመ ሁኔታ መቻቻል ሀረር ላይ ጎልቶ ስለሚታይ ያው wal dandeensi yoo jiraate nageenyi ni jiraata. Wal dandeensi yoo hin jiraanne nageenyi hin jiraatu. Kanaaf Hararitti wal dandeensi adda ta'ee waan mul'atuuf mallattoo keenya ta'eetii mul'ata. ይህንን ነው የሚመስለው። daawwachuufis ta'e sababa garaagaraatiin keessummoonni miila isaanii qaceelchanii gara urjii ba'aa biiftuu tanaa dhufan ammoo baga nagayaan dhuftan jettee simachuu malee maaliif dhufte jaanii kan hin gaafanne uummanni Harar kan isaanitti dhufeef fuula gaariin jaalalaan keessummeessanii waan qaban qoodanii fi kunuunsanii kan gaggeessan hoggaa ta'u keessummaan isaan bira akka hin deemne osoo hawwanii osoo harka daawwii ijaa hin qoofin wayita gaggeessaniitu mul'ata Hararitti. osoo irraan quufne nu biraa kaa malee nuti irraan quufne nuti abadan nuti irraan quufne keessummaa teenya. Keessummaan ammoo keessummaa ta'uun isaa osoo ittiin dhageemne hanga turtii yeroo isaa Hararitti kan dabarsu hoggaa ta'u magaalaa jaalalaa ta'uu isiitiif ragaa baay'ee dhiyeessuun nun barbaachisu. Keessummaan torbaan tokko magaalaa Hararitti boqonnaa isaa dabarse gara bakka irraa dhufetti yeroo deebi'u ani ijoollee Harariitii jechuudha filata. Hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati. Uummattoota as jiraatan kana fuula isaaniitirraa gammachuutu mul'ata. Kanaaf biyya jaalalaa, nageenyaa fi wal dandeensaa jaamtee badhaafamuun isii haqa isiiti. Namni Harar kan ittiin beekamu yaada isaa ifatti ibsachuu, keessummaa kabajuu fi keessummeessuu, dafee namaa wajjin walii galuu fi kan kana fakkaatan hoggaa ta'u. Kan irra dabree ammoo kan qabu namaaf qoodee namaa wajjin nyaachuun eenyummaa haala amala nama Harar kan ibsanidha. Kunis Harar biyya jaalalaa jaamtee dhugaa jirtu tan mul'atte. Asxaa isii ta'uudhaan uummanni Hararii yoomiyyuu kan ittiin boonanii fi akkasumas addunyaan jaalatamuu irra dabartee sadarkaa dhuunfaatti maqaa dhalataa Harariitiin akka if yaaman kan nama hawwisiisu keessaa gochoota hangafoota. keessummaan kun dhufte nuti ni gammannaa barguu keessummaan dhufte riskii wajjin seenaa jennaa bar oguu keessummaan dhufte riskii wajjin seenaa keessummaan jibbinu nuti ni jaalanna malee keessummaan sun maaliif dhufe dhabeen dhufne bar jaalala keenyaaf dhufe manni keenyaas bal'aa garaan keenya bal'aa muduudii keenyaas bal'aadha nuti hallettuu nuti bal'ina qabna nama jaalala namaa qaba Harariin maaliif seete keessummaan guddifti keessummaan jaalatti namni bakka biraa yoo dhaqe ijaarsaa fi jaartiif malee siree irraan bu'an Harariin laakiin keessummaaf gabbuuteeti lafa ciiftee keessummaa si siree gubbaa ciibsiti. Anilleen akkuma isaaniitiin keessummaa simachuu isaanirraa baree jechuu akkasumatti naan ammallee akkuma isaaniitiin simadha sigalee waan isaanirraa baree jechuu dhugaadhaas
keessummaas ni simatan jaalala ni qaban kabajaa ni qaban waan akkanatti afaan hin haasofnu qofa osoo hin taane dhugumatti waan ijaanis dhugumattuu jiru jechuudha siigalee saniifuu bareetiin jiraanis dhugaadhaas keessummaas jaalalaas lubbuun irraa deemsiin hin jettu isaan dhufan firaasha keenya dhiifnee feeti lafa rafnee keessummaa taqabballee waan qabnu wajji nyaannee wajji dhuynee akkasii yoo rabbitti hamma rabbi bilcha bulanii nutis nu dhiisanii isaanis guyyaa isaan gala ka'an wal barree gammannee akkasii gala qotan isaanis biyyan isaanii tana nagaya nu dhiisanii. Waa'ee magaalaa hambaa seenaatiin badhaafamte tana hangana yoo irraa xuyinee waa'ee Harar Finnee jechuudha miti. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2004 darbii dhagaa dallee jagoliin hambaa seenaa 8ffaa Itoophiyaa ta'uudhaan yuuneskoodhaan mata duree galma yoomiyyuu ja'amtee galmaa'uunis yaadannoo yeroo gabaabaati. Dabalataan addunyaa irratti dhaga'amee kan hin beekne hedduu kan nama dinqisiisu bal'ina lafa duydaa isii dhiphaa ta'e kanarratti dhaabbattoota amantaa garaagaraa sadii isaanis Islaam, Ortodoksii fi Kaatolikiitiin iddoo walirraa fageenya meetira 300 hin caalle irratti guyyaa tokkoof illee seenaa keessatti osoo walitti bu'iinsi hin uumamin ollaa walii ta'anii waggoota dheeraadhaaf jaalalaan nagayaa fi wal kabajaan magaalaa waliin itti jiraatanii ammaas jiraachaa jiranidha. Harar. nuti keessattis gargar baanee hin jiru masgiidee takkatti salaanna karaa takka deemuutti jirra kana duras gargar hin baane ammas gargar ba'uu hin qabnu fuulduraafis takka taanee odoo khilaafa malee deemuu qabna amantii biraatis hoggaa laalle nu keessa kaatolikii jira muslimaa jira ortodoksii jira olluma takkatti ቤተ ክርስቲያን qabaatan በዚች ከተማ ላይ አብሮ ተባብሮ የሚኖርባት ህዝብ የፍቅር ሀገር የመቻቻል ሀገር ከተማ ነች ሐረር። magaalaa hangafti seenaa qabeettiin tun biyya amantaa garaagaraati biyya jaalalaati biyya wal dandeessaati akka bakka irratti dhalannetti itti gammanneeti jaalalaan kan jiraannudha biyya uummanni wal kabajuudhaan wajjin jiraatudha ነገር እሴት ያላት ከተማ ህዝብ ለህዝብ ተፋቅሮ የሚኖርባት ከተማ መሆኗን እንማቁ history I read that akka ijootti kan irratti mari'atan nageenyaa fi jaalala irratti kanaaf ani bakka kana jiraachuu hojjetti hedduun gammada amantaan kaatolikii islaamummaa fi ortodoksiin biyya itti nageenyaan jaalalaanii fi tokkummaan itti jiraatanidha. Kanaaf magaalaa jaalalaa nagayaaf wal kabajaa fi waliin jireenyaa jaamuun mootummoota gamtoomanitti dhaabbata barnootaa fi saayinsii aadaa yuuneeskootiin badhaafame si kana kan daran namaaf mirkaneessu Hararitti jaalaltii Harar ilma namaa qofaa wajjin osoo hin ta'in bineensa bosonaa sanuu waraabessaa wajjin hariiroo cimtuu gamtaa uumuudhaan Harar seenaa turtee qabdi. nuti bar jaalala namaa qabna nu dhiisiiti waraabessi keenya nama jaalataami nu dhiisiiti waraabessi namni sodaatullee nama jaalataa bar afaaniin kuu kan nuti afaan irraa sirraan fudhatu akkas jaalala sun qabna. Tokko taanee wal gammachiifne wajjin nyaannee wajjin dhuynee wajjin uffannee akkasii yoo rabbi jakka gaariitti bal'inatti rakkoo bal'oo wajji dabarsinee akkasii wajjin armageenya. Manni kunis qiyya. Manni isiitis qiyya. Manni isaaniitis qiyya. Hundaa seenee hin jiru. Foon nyaadhu maarreen hin jiru. Dhiqataniituma ummaatiyya. Dhufeetumaan nyaadha. Obboleettitiyya dhaqeetumaan nyaadha. Isiinis hin jettu. Abaluun na dhufu jira. Qoonqoo kana na wajjin nyaatti hin jettu. Osoo qoonqoo godhadhee jiru jechuudha. Anaa mana kiyyaa keessaa qabu hoottuu ni nyaannaa. Waan anis godheetiin jira bar jettee jaalalaaf jechuudha. Anis godheetiin jira jettee waan san fiddee akka gammaddu wajjin naqattanis ni nyaattan. Wajjaalanna waliif dan cinqii teenyas waliif beeyna harkannus waliin gammanna dhabnus waliif gammanna waliif boonyaa yoo amma ollaa kiyyarraa namni tokko waa dhabe
dhuftee na hususte hay bakkaan fedheen dhalee fidaaf ka isiinummaan irraa hin cinqatin yoon an cinqadhees akkasuma naaf itti isiinis namni dadhabaan jiraatus dhukkubsataan jiraatus maallaqa cufta keenya takka nu maaliif dirqama keenya nuti dirqama maaliif waan namni baru nu mudatus hin beekamu maallaqaas taatu gargaarsaan kadhalallee nuti ulmaa teessisnee ilaa hanqa dandeenyutu gargaarsaa jirra. Arroo osoo ta'in durumarraa magaalaa sabaaf sablammoota garaagaraa kanneen akka Hararii. Sabni kiyya Harariidha. Sumaalee. Harar waa magaalo jecel magaalo lisku sida jecelku lagu nool waa magaalo fiican. Oromoo. Oromoo. Amaaraa. Azari Amaaraadha. Guraagee. Harar kufu ainkaw. Tigree. Kan kana fakkaatan akkasumas amantaa hedduun waliin keessatti wal danda'uudhaan umrii waggaa kumaa olii waliin keessatti dabarsanidha. Dirree jaalaltitti biqilee dagaage arraan tana daraaree firiin isii addunyaatti hange Itoophiyaan xiqqoon keessatti mul'atte. Aadaa duudhaa hawwataa fi tokkummaan boonsaan ifeerraa biliqqisu lammiileen biyyattii hundi ittiin boonuudha. Ittiin boontee tan dubbattu Harar magaalaa nageenyaa jaalalaa fi wal dandeenyisaa bu'uura godhachuun amantaa fi qulqullinni gara laafeessummaa isii ifatti wal barsiisuun magaalattiin magaalaa nageenyaa fi waliin jireenyaatiif fakkeenya akka taate isii godheeti jira. Kanaaf qorattoonni biyya keessaa fi alarraa dhufanii kan daawwate bira dabree ragaa qorannoo roga hawaasummaa garaagaraatiif magaalaa jiddu gala qorannoo taateedha. እኛ ተለያይተንም አናውቅም ከትንሹም ከትልቁም አብረን ነው ያለነው የሰማይ የምድር ጌታ በሐረር ያለውን ሁሉም እስላም ክርስቲያን ሳንል ሁሉም ያዳም waggoottan hedduu tanas lakkoofsise soonaaleen seenaa fi aadaa dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo magaalattii tun asxaa yoomiyyuuti. Asxaan hangafummaa fi ibsituu kan ta'een uummanni Hararii ammoo wanta ajab nama jechisiisu kan eeganii tursiisuu bira dabranii waggoottan kumaatamaaf akka turuuf seenaa fi hambaaleen hundi cita nageenyaa jaalalaa fi waliin jireenya isii kunuunsaa eeggachuudhaan ammaaf sadarkaa addunyaatti fakkeenya ta'uu irratti argamti. Harar መቻቻል ካለ ደግሞ ሰላም አለ። ለሰላም ቅድመ ሁኔታ መቻቻል ነው። Waldandeensi yoo jiraate nageenyi ni jiraata. Waldandeensi yoo hin jiraanne nageenyi hin jiraatu. Kun seenaa durirraa kaastee bara dhufaa dabraa hin shaaramne keessatti iftuu urjii bariisaa bakkalcha ta'urra dabree jireenya hawaasummaa kadaangaa fi dorgomaa hin qabneen biyya jaalalaa nageenyaa fi ammaas waliin jireenya akka taatu isii gonfachiiseedha. Abada kana keessaa namni hedduu jira. Nam sadii jira. Kun abaduma tokko wajjin xurumaan hedduu jira malee Amaaraa wajjinis Guraagee wajjinis Adaree Oromoon jennu nuti. Duunti keenyaas gammachuun teenyaas waliin malee hin bareennu. Uffataas ta'uu, afooshaas ta'uu, aadaas ta'uu wanni takka wanni adda nu baasa hin jiru. Afooshaa keessaas wajjin deeman. Amaaranii fi Islaama, Oromoo fi Hararii hundin wajjin deeman jechuun hin jiru. Sabaa sablammiin hundi kan baqatees Hararuma keessa jiraata. Kan baqatee dhufees kan yoo dheebottees yoo beelooytees ni quuftaa jechuudha arbatti. Adaree Oromoo, Uraagee, Somaalee hanga ganda keenyaa kan hin beeku kan hin wajji jiru. Du'aa jiruu wajji qabna. Yoo dhalaniin gaafadhan gaafatan. Ijoollee kenninuus dhalaniis wal gaafannaa wajjuma jirra. Badhaafamtuun biyyaa haati sabaaf sablammii akkasumas amantii baay'eedhaa Harar wal jaalala waliin jireenyaa fi mallattoo duudhasii nagee tasgabbaawaa uummachuun sabaa fi sablammoota lakkoofsaan hedduu ta'an waliin hariiroo siyaasaa diinagdee tokkootiin jiraatan durirraa kaastee tan qabdu haala carraa hogguu hallee akka isii taasisee jira.
Faz bebasa, tajme di dilekisa, tasuri mama sama sa, taraf ki badi.